obboleeyyan kiyya bilbilli waamaa jira yoo narraa kaaftee jirti kallatti waan na wajjin turaa isiniin jedha. Ilaawu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaaleedha? Jira alhamdulillah akkamiiti? Jira galata rabbii. Akkam jiru jireenya? Uumaan jiru bareeddudha alhamdulillah. Aya. Ajjee barre ganama lissi hin dabareedhe xiqqoo haalli naam jechuu dide jedhe. Kaleessa galgala namicha ani beeyta billawa qabatee kilaasii kiyyarra dhaabataa ture. Deebi'ee jechuudha galgala eeganii kilaasii kiyya cufadhee eegaarra fe'e jechuudha. Billawa harka qabatee akka nama waraqata wayii ciruu waraqata aayilaandii bishaanii kana gubbaarra ciruu wayii fakkaatee balbala kiyyarra dhaabataa ture beeyta. Fayyaa qabaa? Jechuun wayita lafichoo fayyama qabaa eegas ani maal akka inni yaadeen beeku arrifadhee maa inni barri kiyya dura ka dhaabattee gaafa ani ka'eetiin ilaalu isatu dhaabata eegas ani maal akka inni yaadeen beeku garuu har'a immoo jaartiin haa deemtu gara mucaa guddichaa fudhatanii jedhaa jiranii. Kanaaf dhugaa baay'ee tokko yaaddoo keessa na naqee garan deemullee akkan godhullee malli martiin harkaa badeera. Mucaa yaanee mucaa guddichi yaanee mana biraamu. Jaartii haa fudhatu barbaadanii mucaan hangafa jaartiin mucaa hangafa biratti haa galtuu fi ani eessa kana kaa'uu jedhan hin beeku ani maal akkana godhuu jedhan. Maa namicha dallaalli ati jettu bilbiltee maaliif onnan jedhirree? Dallaalti Rakkoo akkana keessa jira maal jettu ati? itti hime itti barreessee sagaleellee itti qabee irratti bilbilaa dhaqanii lakaasu dide sagalee marraa hedduu irra deddeebi'ee itti erge barreeffama wayii bichaa mannaan jedhe beektaa. Wayita namni kabajaan ta'a isiniin jedhu adabattaniin teettanii maal maal kan jedhu naa erge ani jechuun adaba maal balleessire jedheen ani homaa tokko iyyuu hin balleessine. Kanaaf akkasimee ani falli kiyya maa hin nama. Akkamiin godhama? Maal jetta lubbuu? Akkamiin godhaa furmaan kiyya maa hin akkamiin ta'a? Amma jaartii wasii oofammaan na godhuu edallaata. Ani maal beeka lubbuu waa isaa yaadan maal beeka ree ani rakkoodha dhugaa rabbii. Sila mee akkamuu taaree ishii mee fallimmaan kiyya maa hin ishee ani eessa seen? Yookiin ijoollee achi jirtu haa gaafatamtu kaa lubbuu oduu rakkoon biraa sirra dhufiin achi bahuu hoo ka dandeettu ijoollee ala keessa dalagdu hoo argattee kabaatullee ta'e. Ana sona wanna Suudanii mooyitu osoo argeen of duuba laalu ishii asuma na fuudhee haa taru. Lubbumatti baafachuu barbaada. Maali attam Suudaanii waliin maal rakkattee deemta?
ijoollee achi jirtu amma ijoolleen baay'ee jiraami kun garee irra hin jirti. Kun ijoollee ardii mulu maaliif itti gaafatinaa jettere galgala biyyaanii gaafachuudha ijoollee achi jirtu. Oomaniidhaami bakkee ati jirtu. Ani callisan jedheeti kaanatti hin dubbanne eegale seenaan azuu mereetu man taa'ee alarraa ol gallaanii sababa san calliseen. Rakko jaartii qara mana ofii teettu hadha mana onnaa geessaa mana ilmaa geessa moo maani waasta. Mucattiin goddanyaa xiyyaata akka hin jirti beektaa as keessa kan jirtu yeroo dheeraa ka turte. Isiin Suudanii wayiiti jira shufeeriin isa sitti ergaa naan jette yoo fuudhee karaan na tare yoo jennaan maal rakkoo qabaree lubbuu mateetiin mana sanii bahi malee naan jette beektaa. Amma shufeeriin Suudaanii suni dhageettaa. Shufeeriin Suudaanii sun ka isiin beektuu miti. Akkasuma argaa beekti ka isiillee waan gadi fageenyaan isa beektuu miti. Sawwaaqa yaani shufeerii miti. Shufeera. Shufeera yoo ta'e nutti hin deemaa oollaa bara. Suudaanii ta'e Baangaalii ta'e bakka bira. Shufeera birrii kee kafaltee deemtu taanaani. Ani akkanani biyya hin beekne akkan karaan beeknen beekaa karaa biraa naan tare hoo. Maaliif itti himta isin? Itti himte kan mucattiin akkana rakkoo akkanaati jira jette. Hayyee. Anam furmaan Timteetiin kasi baasu ta'e fuudheetuma isii bira si geesse si ala dalagdiini. Ila dhagee isiin heerumteetti Suudaniitu fuudhee jira garuu sirriitti waliin beeknu jetti namicha ammaa kana. Walumaa galatti wanti siin jiru yoo onlaayinii irraa kan hin baddu taate akka sagalee naan taatu amaanaan sitti dhaamachuu barbaada. Kasiin jedhu namni biyya namaa keessatti namni sagalee ta'aa ooli. Lubbu sagalee ta'aa ooli waan feete viidiyoo feete waraabaa ooli namni bakka ati jirtu sin beekne maal sii godhu. Itti himta kaani kunoo siif hin ergaa maqaa bakka hin jirullee waan hundumaa siif hin ergaan. Mubaarak Musaa. Faayidaa siin qabu dhageetta faayidaa siin qabu sun hoo achirra taa'ee viidiyoo ofiitiin waraabbate sun faayidaa siin qabu. Sagalee wannaa bira deemu. Wannaallee siif hin ergaa rakkoo tokko hin qabaani lookeeshiniillee siif hin ergaa bakka hin jiru hundaayyuu siif hin ergaa. Kanaaf akkasitti amaanaa sitti haa ta'u suusiyyeettillee himiti sagalee naa ta'a yoo nani onlaayinii irraa bade guyyaa 2-3 waan bade. Maraattee mujatteeti. Sila akkami godhi jetta ishii akkam godhi waan isaan gochuu jedhan hin beeka. Yoo dandeette hunda caalaati lookeeshinii maalii kan ni ergi rakkoo hin qabu. Namni bee'ile ilaali. Amma fakkeenyaaf Suudii keessa oduu ta'e Dubaayii keessa oduu ta'e akkaataa ittiin bahantu jiru. Amma egaa wannan bakkee sana ayyummaa kana hin beeku iyyuu macarashaa jechuudha. Sagalee wannan irratti taatee faayidaan qabu garuu namni yaani yoo ati badde si barbaaduun isaa hin jiru. Garuu otuu sali bira hin gahini akka achi baatu yoo cinqaa keessa jiraate akka achi baatu. Yoo waan sirraa ta'e sirreessu. Wanni garaana nyaate maa inni beeka? Yuutuubii kana akkanatti dadhabe kana halkan irra bullee guyyaa akkasitti moobaayiliin yalachuutti gubate kanatu garaana nyaate. Imeelii siyaasiif hin ergaa yoo akka carraa kan inni wannaa jedhu taate jechuudha. Yuutuubiin maal ta'a? Jechuun bilbila kiyyaafaa waan harkaa fudhatan tasan harkaa wannaa gochuu danda'a waan ta'eef imeelii si ergeetiin paaswordii isaallee sitti meetiin achi booda yuutuubii dileetii godha. Sammuu keessatti qabattu. Lakki bakka barbaadu jechuun hojjechuun barbaadu bakka si dabarseera. Maal sele piraankii moo wanti kun maa inni? Moyatti. Anje. Oh maa inni? Piraankii moo wanna sile maa inni? Nyaataan ta'uu hundaafu firaankiin ta'uu seettuun dhukkee sirraa kaaseera. Si argaa deemuu hin arganne. Maali yaadee ture beektaa? Kaleessa mana kiyya irratti firaankii si godhaa ture laayivii irra taa'ee. Achi booda akkati firaankiin haa ta'aa jirtu waan an argeefin viidiyoo waraabaa qofi bakka buru jedhee sirratti yeroo san qaxxaamuraan cufee bilbilu. Ani abbaa kiyya maraattuudha osoo isaan waan an jedhani aggaaca'een biraa gabbaa malee hin dhagaa waan akkanaa. Ara. Isuma dhugaa hin dhaga'u waan akkana sodaadhee bilbiladhee himachuumoo wallahi ni himadhu. Wallahi ni himadhu waan gala isaantu gala malee maa afaan nan danda'a afaan tokko nan danda'a lama illee wallaahi. Dhukkeen itti kaasa kanaafi waan sitti dhaga'ame dubbadhu asumaaniin xumuraa hordoftoonni keenyaas dhageeffataa jira waan ta'eef.
YouTube irratti gadi dhiifama viidiyoon Gaafiin jedhu ani firaankii ati gootu rakkoo takka hin qabu beektaa. Garuu ati hoo nagaa ta'ee warri nagaa sii ta'ee ati nagaa taate ani firaankii irraa adiidhe firaankii na gootu maaliti. Wallahi nagaa qaba alhamdulillah hamtuun takka hin jirtu garuu dhugama akkuma siin jedhe galee galgala shaayii dhuguu diddee irratti walitti mufadhee ani achi raayyaan sun naa dhufe garuu sanii eegas ani jaartiin na kadhattee naan dhugee jira. Kanaaf uummata kee hordoftoota kee dubbifadhu gamanumaan xumurra viidiyoo. Hayyee kabajamoo jaalatamoo hordoftoota seenaa hunda caalaa firaankii ta'eera. Seenaan jedhin ajjee firaankii ta'us keetirratti gadi dhiifama ajjee jedhi. Rakkoo hin qabu jechi firaankii ta'eera hunda caalaa galatoomi seenaa siin jedhaan beeku waan siin jedhu ani kasin jedhu ati hunda caala nagaa ta'uu keetti hunda caala beekta hedduu takka cinqame hoo ati akkas jettu jechuudha. Hedduu takka cinqame dhugaa rabbi gizee ati galgala faa akka inda'um eenyu maasharii jalatti jechuudha seenaan. Liivii maasharii jala gaafadhee ture ijoollee oomaan jirtan eenyu fa'a jedhee gaafadhee ture akka isaan akkana rakkina akkana waan jenne jechuudhaan. Garuu gaafadhee ni ture. Wannaa maasharii jalatti. Isuma kanadha gamanumaanii hordoftoota keenyaa fi kabajamoo jaalatamoo hordoftoota Ajjee Entertainmentii bakka dogongorroo jiraate nuuf kolchaa isiniin jenna. Yeroo jalqabaatiif firaankii sii godhee jira. Nangootu firaankii nangootan jettee dhaadataa turte dhukkee irraa kaasee jira. Kanaaf hanga qophii keenyaa hanga ammaatitti waan wajjin turtaniif onna irraa isin galateeffannaa galatoomaa isiniin jenna hanga qophii biraatti wal agarrutti nagaan tura. Lafo, koye